Oolmaa kiyya guyyaa har'aa Adaamaa keessatti akkamitti akka dabarsee fi faxiira jechuudha uummata jaalalaa fi harargee akkamitti hojjetama yookiin akkamitti haala kanaan siif qophaa'e siif dhufe gaafii namoota hedduuti uummata jaalalaa fi kabaja. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni jirra jirtu isiniin jedha baga jiraattanii akkuma argitan sa'aatiin kun galgala isa dhumaa viidiyoo jalqabarra isinii kaa'ee jalqabaaf jechuudha majlisa biiftuu awadaayii akkasuma tuyyuu majlisa haramaya kafee jiru jira hararini asumaan ammoo tuyyuu adaamaan kana fakkaatti naannoo iddoo jireenya kiyyaati hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo dhaqee ka jiraadhu jechuudha saarbisii takkitti kireeffannee yeroo hojii qofaa fi maashaallah adaamaan hundumatu bolokkeetti yookiin fooqii isinitti fakkaatini naannoon hawaasni keenya jiraatu akkanumaa akkuma waluma keessa jechuu barbaadeeti naannoon kun amma tuleeyyuu barana jechuudha itti aansuni akkasumaan daawwataa ittiin bu'aaraa bashannanaa ganama subii erga lafaa ka'ee jedhee jechuudha gara hojiidha yeroo bobba'uudha inshallah waan hunda akka rabbi laafisu du'aa kadhadhaatiin waan baay'ee qabadhee isin dhufe asirratti majlisa kallattii kamiin akkasuma immoo aruuda yookiin ammoo tuyyuu qarshii baay'ee isin hir'isee jira asiin kallattii aduuti kalarii majlisa isa kanaa miti biiftuutti itti calaqqise jechuudha kallattii jira ganama subiidha erga deemnee jennee ammoo tuyyuu harar irraa maaltu siif dhufe maaltu siif ergame ka jedhullee waan addaa isin agarsiisa yookiin argitanii jirtanii akkuma sitti argaa jirtan majlisni kun carqiin isaa turkii orjinaala carqii turkii orjinaala jechuudha obboleettiin teenna biiftuun carqii isa orjinaala filachuu isin waan hunda caalaa carqii isiin kanallee filatteen turre ka kana dhiyaatu filatte ka kanatti dhiyaatu sun ammoo tuyyuu carqiin chaayinaadha haphiidha garuu inni kun orjinaala kana siyaa ta'u jedhanii kana taasiseef yookiin kana filadheef jira asumaan namootiin carqii akkanaa barbaadanii yookiin ammoo carqii orjinaala turkii yeroo baay'ee jechuu xuruufis ta'e akkasuma ammoo tuyyuu keessattuyyuu jechuudha mana maatii mana baay'ee itti qamamu mana keessummaa qabdanii carqiilee kanas ta'e kalariilee adda addaatiin isiniif fiduu dandeenya isiniin jedha majlisa irratti baay'ee qarshiin hir'atee jira namni barbaadan akka diskaawuntiitti isiniif qopheessee jira sababa maalii ka jedhuufi haa ta'u malee keessattuu jechuudha warri adaamas ta'e akkasuma immoo naannaa isii karaa shawaa karaa bahaa kana jirtan jechuudha meeshaalee adaamaa irraa warri na biraa fudhattanii viidiyoo akka shaashamannee sanitti isinii waraabuu hin danda'u iddoon meeshaa kennaa yookiin ammoo tuyyuu suuqa kennaa baay'ee xinnaadha akkasuma immoo kallattiin aduutii waan ta'eef jecha baay'ee viidiyoo waraabuuf yookiin ammoo meeshaa dhibbaan dhibbatti orjinaalummaa meeshaa sanii agarsiisuun natti tolaan jiru kanaaf na of kolchaa isiniin jedha akkuma argaa jirtan kana majlisni kuni tiknisa 20 misira 12 san qofa osoo hin tahin jechuudha teebilii qaba majlisni amma kan isin agarsiisaa jirru waan xiqqishuudha akka itti aduun asitti argitanii yoo itti qaqqabnu aduun baay'ee itti calaqqisa akkanaa miti jechuudha kalariin isaa garuu haa ta'u meeshummaa isaa yookiin orjinaalummaa fi boondidii isaa isin agarsiisaa jira carqii namoonni tokko ammoo akkuma beekamu calaqqisaa yookiin carqii chaayinaa isaa keessa maknu kafaayisanii kun ammoo guutumaan guutuutti carqii furdaa fi yabba akkasuma immoo boondidiin orjinaala maalidaa makaddaan isaa guutuun isaatu jechuu barbaadeeti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya keessattuu warri maatii keessaniif dalaysiiftan majlisa carqii turkii dalaysiisaa fi waan fedhellee yoo ta'e isiniin jedha itti aansuun ammoo kanaan isiniin jedhu majlisa isii qofa osoo hin tahin asitti bakka aduun itti calaqqisu garaagarummaa inni qabu haa ta'u garuu ani meeshummaa qofa isin agarsiisuuf malee haalan viidiyoo natti toleetii miti argitanii biiftuu akka itti calaqqisu manni kun fooqii irra suuqa bakka suuqaa waan ta'eef mastaawotiidhaan tutti gadhiifaa ganama sa'aatii 3 itti sa'aatiin kun waan ta'eef inni orjinaalli ammoo yeroo aduun galgalaayee jedhee waraabnee jenne akka kana fakkaata isa kanaan jechuu maashaallah tabaarakallah argaa jirtanii miti garaagarummaa guddaa qaba haa ta'u mee isa dhiifnee jechuudha abbaan tiknisa 20 akkana yoo fakkaatee jedhee abbaan tiknisa 10 hoo akkam fakkaata ka jedhuu fi asumaan ammoo tuyyuu achuma lamaanuu gara hararka deemuudha maashaallah tabaarakallah warri tiknisa 10 majlisa hirkannaan isaa itti hirkatan almuuniyemii jechuudha tiknisa 10 lafa gaya garuu kalariin kun xuriin danda'u baay'isaa namni baay'in kana filattan maan naaf erganii faxiiraa gilgili godhanii naaf ergan wallaahi ahubbukum insin jaaladha ummata harar ummata jaalalaa ummata kabaja faxiiraa gilgili godhanii gilgili godhatanii naa erganii nama maraan nyaannee fixuu dandeenye hedduu ulfaadha kabajamaa isiniin jedha kabajamaa ammallee kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka kana fakkaataa isiniin jedha akkuma sitti argaa jirtanii majlisni obboleetti teenna kalariin isaa inni orjinaalli
kana fakkaata yoo viidiyoo suuraalee sirriitti agarsiisuu baate yeroo bira geettee jettee hubachuu dandeetti kalariin isaa orjinaala abbaan 20 akkana abbaan 10 illee akkana har'a sirriitti fasinii tasheer waliif godha abbaan 30 illee akka kana jira jechuudha tiknesni hagam ol caala namootiin hedduun abbaan 30 meekamii yaa umurazaan abbaan 20 kamii abbaan 10 kamii abbaa 10 kana firaasha illee bitachuu dandeettan firaasha boondidii jechuudha abbaa 10 filachuu dandeettani asumaan anillee makaddaa afurii ka carqii turkii san jechuudha ka biiftu anis makaddaa gugurdaa jechuudha firee afurii dalaysifadhee jira alhamdulillah rabbil alamin sotikka alli dalaysifadhee natti tolotikka akkana kana jechuudha haa ta'u hundumaafuyyuu hordoftoota asillee kun olaalka isiitu jira ka isii mitra 12 kaafni bichaan xiqqaa waan ta'eef jecha asiifachi jira jechuudha meeshaan isii hundumaafuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin majlisa barbaadan diskaawuntiitu jira akkasuma ammoo warri kallattii adaamaa isiniif dhiyaatu majlisa suuqa adaamatti eegallee jirra waan ta'eef kunis oduu gammachiisaa yookiin waan bareedaadha isiniin jedha akkana fakkaata namoonni adaamaan isinii dhiyaatullee adaamarraa fe'attanii akkasuma muka shaashamanne irraa isinii dhiyaatullee shaashamanne irraa fe'attanii kunniin hundiyyuu qophaa'ee jira rabbii kiyya galanni haa ga'u tatanarraa haftellee hundaa suutuma suutan qopheessuuf yookiin ammoo suutuma suutan fedhii keessan guutuuf rabbiin anaafillee fedhii kiyya naa guutuu isin jaaladha isin kabaja suuqiin hagatti isin argitan tana waan ta'eef bootaan kuni guutuun garannillee suuqii namaati isinii galaa jira miti garannillee suuqii namaati bakki nuti turaabuu dandeenyu bakkuma majliisa almuuniyeemii fi bakka anjiru tana jechuudha kun olaala hagatti matana karaan kun ammoo calaqqisa mastaawutiin itti waan ta'eef itti waraabuun hedduu ulfaata argaa jirtanii akka itti calaqqisu kana waan ta'eef achi booda ammoo deemnee laaqana keenya nyaanne laaqana baay'ee bareedaa ta'ee fi hedduu namatti tolu maasha Allah bilcaafiyaa isinin jedha asumaan ammoo obboleessa keenya jechuudha ka kidmaa kana yookiin ammoo affeerraa kana nu godhellee hedduu galatoomi ulfaadhu jedhaanii baay'irraa gammadee jechuun nu bira dhaabbate namni nama bira dhaabbate hedduu jechuudha bakka namni yaadu waan hunda caalaa jechuudha rabbiin yaada muraada isaa guutee bakka inni yaadu olitti isa haa mul'isu isaan jedha ammallee nama bira dhaabachuun haaluma kanaan itti haafuufuu siin jedha obboleessa kiyya eenyu akka taate viidiyoo kana keessatti of argite of beekta hundumaafiyyoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isin jaaladha isin kabaja waan ta'eef akhbaara babbareedaa fi jajjadiida waan babbareedduu kun qabadhee isin dhufee jira number 1 majlisa almuuniyeemii osoo hin tahiin boondii irra diskaawunti jira number 2 adaamaa galee jira number 3 shaashamannee jira number 4 akkasuma ammoo adaamaa irraa namootiin fe'achuu barbaadanis ta'e namootiin shaashamannee irraa fe'atan hundi karaan mijataadha banamee jira lakal hamdu shukran yaa rabbi galatoomii galanni keetii hin dhumuu sin jedha rabbii kiyya alhamdulillah hundumaafuyyuu jechuudha garaagarummaan qilleensa adaamaa fi shaashamannee adaamaalleen osoo ho'itu shaashamanneen osoo ho'itu adaamaan keessa qilleensa akka waan bubbisu qilleensa bakka jechuun namatti tolu qilleensa harasi galfachiisu qabdi shaashamanneen qilleensisi owwadaan bubbistuun qilleensiftu awwaaran qabdu